Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti sidinku keessa ana hoggaa kudhan baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promotion isaa gaafan hojjedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde dhugummaa hoggaa kudhan guute ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin an amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaadadhee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaaleen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaadhe sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureen isaa bara baraan jedha kabaja kee ulfina kee eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen of waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati waa'ee Oromiyaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Yoo Oromiyaan jiraattu Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoodha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabu irratti naannoo jedhamee kaa'ame malee kanaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaa irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa fi kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa miti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laalla taanaan ilmaan Oromoo taaneen waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeessa albee sanatti kenni namni gaafa si jedhu albeetti hin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keeknedhaniiti waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoo tokko Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa yoo kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti sidinku keessa ana hoggaa kudhan baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promotion isaa gaafan hojjedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe
Ani muuziqaa keessan ture waan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waan ta'eef waan fagaadhe natti fakkaatu ture. Amma nu gadde dhugummaa waggaa 10 guutee ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda. Gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin. Ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaada'ee amana waan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha. Namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaadde sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti. Sirba kana inni mata dureen isaa barabaraan jedha. Kabaja kee ulfina keef eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun ol qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru. Keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Yoo Oromiyaan jiraattu Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabduratti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa muti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa teenyeen laallataanani ilmaan Oromoo taaneen waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeessa albee sannatti kenni namni gaafa si jedhu albeettiin qalamtu kaaftee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko tokko immoo akkuma ati illee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin qeeqnedhaniiti waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu Waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoo Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa ana waggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu piroomooshinii isaa gaafan hojjedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe. Ani muuziqaa keessan ture waan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waan ta'eef waan fagaadhe natti fakkaatu ture. Amma nu gadde dhugummaa waggaa 10 guutee ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda. Gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin. Ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana
ani badaan jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qabeedha yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'e waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaadadhee amana waan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaadde sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureensaa bara baraan jedha kabaja kee ulfina kee eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati waa'ee Oromiyaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Yoo Oromiyaan jiraatte Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin kan bulootti naannoo hidhamee kaa'ame malee kanaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa fi kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa miti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa teenyeen laallataanaan ilmaan Oromoo ta'anii waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeesa albee sanatti kenni namni gaafa si jedhu albeettiin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keekinedhanii waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Birruu kaasu waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoota Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa yoo kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waa'ee lakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa hoggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promooshinii isaa gaafa jedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde dhugummaa hoggaa 10 guute ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin. Ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaaladha dhugaa dubbachuudhaaf. Albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qabeedha yaadu akkasumatti gaafa yaadu
gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaada'ee amana waan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha. Namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun Zeemaa Geetichi hojjete sagaleedhaan irratti hirmaatte sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti. Sirba kana inni mata dureen isaa barabaraan jedha. Kabaja kee ulfina kee eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru. Keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Yoo Oromiyaan jiraattu Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhadhu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabdu irratti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu yookaan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namootii maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa muti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laalla taanani ilmaan Oromoo taanee waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeessa albee sanatti kenni namni gaafa sin jedhu albeetti hin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan sana irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keekinedhaniiti waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu Waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoo Hacaaluun keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. An Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee barabaraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa ana waggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promooshinii isaa gaafan jedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde gaa dhugummaa waggaa 10 guute ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaada'ee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru
waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi. Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun Zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaatte sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureen isaa barabaraan jedha kabaja kee ulfina keef eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun ol qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte. Yoo Oromiyaan jiraattu Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabduratti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaa irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa muti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laallataanani ilmaan Oromoo taaneen waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaadee sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeesa albee sanatti kenni namni gaafa si jedhu albeettiin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko tokko hin jira waan sana irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin qeeqnedhanii waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu Waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoo Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee barabaraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waa'ee lakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa ana waggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promooshinii isaa gaafan hojjedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde dhugummaa waggaa 10 guute ergan siidii kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin. Ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaadadhee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun Zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaatte sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureen isaa barabaraan jedha kabaja kee ulfina keef eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee
Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru. Keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Oromiyaan jiraatti Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba. Qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoodha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabu irratti naannoo jedhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namooti maqaa fi kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa miti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laalla taanaan ilmaan Oromoo taaneen waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeessa albee sannatti kenni namni gaafa si jedhu albeetti hin qalamtu kaaftee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan Oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman sa'a kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni Oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keekinedhaniiti waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Durruu kaasu Waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoota Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waa'ee lakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa ana waggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu piroomooshinii isaa gaafa jedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe. Ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture. Amma nu gadde dhugummaa waggaa 10 guute ergan siidii kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda. Gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin. Ani amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaaf ni beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokko jira. Guutuu ta'ee taa'ee yaada'ee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadee hin beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaluu barreesse Yoosan Geetahuun zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaadhe sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan inni fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana inni mata dureen isaa bara baraan jedha kabaja kee ulfina kee eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru. Keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu sa'a kanatti filatte? Oromiyaan jiraatti Itoophiyaan jiraachuu dandeessi.
Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabduratti naannoo hidhamee kaa'ame malee kanaaf oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namootii maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu oromiyaa diiguu qofaa muti oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu akkaataa kamiin diigamaa irratti haasa'aa jiru malee kana gaa keenyeen laalla taanani ilmaan oromoo taanee waan biraa haasa'us barbaadee siyaasa haasa'uu barbaade sun ta'e gaafa sin balleessa yookaan sin ajjeesa albee sanatti kenni namni gaafa si jedhu albeetti hin qalamtu kaastee kennuudha kana ofirratti taa'anii ilaaluun cubbuudha. Haqa ilmaan oromoo hedduun dhiigni isaanii irratti dhangala'ee lafeen itti caccabee gootawwan hedduu ilmaan qaqqaaliin biyya kanaaf wareegaman gumaa isaanii lafatti gatuudha. Waan kana taa'anii ilaaluun jedheetuman isaa kanatti taa'uun sirrii miti jedhee waan kana dabba jechuudha. Gootonni oromiyaa hedduu kaasteerta sirba kee kana irratti namoonni tokko immoo akkuma atillee argite gootota bakka kanaan kaasne ka jedhu komiin tokko hin jira waan san irratti maal jettaati? Gaafan waan akkasii dhaga'u badaa sirrifadhu namni gaa namuma kanaaf namootiin waan akkasii goonni naannoo kanaan kaanedhanii warra kaasan akka cubbuutti fudhadhu waanuma keenya waan ta'eef hin keekinedhanii waan akkasii kaasanii waan san sirreessuudhaafis waadaa galee galeessa galgala yoo ilaaltee bakka san sirreessineerra rakkina teeknikiiti malee durumaan ture wanni suni ani gaafan Taaddasa Birruu kaasu waaqoon keessatti argaa gaafan Nadhii Gammadaa kaasu Abishee Garbaa yookiin goota Oromoota Hacaaluu keessatti argaa gaafan Hacaaluu kaasu immoo gootota Oromiyaa hundan keessatti ilaala. Ani ilma naannootii miti ilma gandatti amanuu miti ilma Oromoo ta'ee amana waan ta'eef goonni naannoo tokko Oromiyaa hundaaf goota. Hayilee Fidaa kaasanii Hayilee Fidaa bakka hundatti kan Oromooti. An Oromummaa fi Oromiyaa ija tokkoon ilaala. Gootota lafatti gatuudha jedhe weellisaa Taaddalaa Gammachuun magaalaa Finfinneetti dhalatee kan guddatee fi aartii Oromoo gama sirbaatiin jaallatummaa kan horate Taaddalaan tibbana sirbaa qeenxee bara baraan jedhu gadhiiseera. Waa'ee sirba isaa kanaa fi qabiyyee sirbichaa ilaalchisee waayilakoo maatii olaanaa waliin turtii taasiseera. Goota kana inuman jira wanti si dinqu keessa ana waggaa 10 baduu kiyya kanan bare gaafan sirba singilii kana baasuudhaaf yaalii godhu promooshinii isaa gaafa jedhu yeroo dheeraa baddeerta maal waan jedhu godhufe ani muuziqaa keessan ture waanan ta'eef yeroo hunda muuziqaan hojjechaa jira waanan ta'eef waanan fagaadhe natti fakkaatu ture amma nu gadde dhugummaa waggaa 10 guute ergan CD kiyya baase sirba haaraa singilii tokko gadhiiseera hin gadda gara fuulduraatti lamaan tokko booda albama baasuudhaaf karoora qaba waaqa wajjin an amaluma kiyya ta'ee singilii kana ani badaan jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf albaman baasaa yeroo baay'ee albama baasuudhaan beekamas kan intinis jedhu seenaas qaba jedhee yaadu akkasumatti gaafa yaadu gaafa albama ta'ee waan taa'utu waan kaa'amu tokkochi guutuu ta'ee taa'ee yaada'ee amana waanan ta'eef kanaan yeroo baay'ee singilii baasuudhaaf yaadeen beeku egaa waanuma keessa jiru irraa ka'eetanan baasuudhaaf dirqame jechuudha. Sirba kee tibba kana gadhiiste Oromiyaa faarsu sirba baay'ee bareedaadha namoota hedduun illee akka jaalatan miidiyaa hawaasummaa irratti illee baay'ee qoodaa jiru. Waa'ee sirba tibbana gadhiiste kanaa mee nutti himi? Walaloo barreesse Yoosan Geetahuun Zeemaa Geetichitti hojjete sagaleedhaan irratti hirmaatte sirba kana iddoo gootota waame kanarratti kan intinii fudhachuu qabu itti gaafatamummaa fudhachuu qabu ana gootota hundumaa kan achi keessatti galche ana Yoosanii miti sirba kana intinii mata dureen isaa bara baraan jedha kabaja kee ulfina keef eegsisuudhaaf ilmaan kee nuti jirra isheen oftu waan jedhu qaba keessaa guutuusaa dhaggeeffatte waa'ee Oromiyaati fi Oromummaati. Keessumaa yeroo dhiyoodhaa asitti amma haala biyyattiin keessa jirtuun wal qabatee artistoonni duraan waa'ee Oromiyaa irratti sirban akkasumas artistoonni Oromoo baay'een namooti kaan illee amma waa'ee Itoophiyaa faarsuutti malee waa'ee Oromiyaa faarsuutti baay'ee xiyyeeffannaan amma hin jiru keessumaa sa'aatii kanatti ati immoo bifa haaraadhaan yeroo hin eegamne kanatti sirba kanaan dhufte akkamitti akka waa'ee Oromiyaa faarsuu isaa kanatti filatte? Yoo Oromiyaan jiraattu Itoophiyaan jiraachuu dandeessi. Kanaaf namni abbaan fee waan fe'aa jedhu ani garuu qooda kiyya ba'uun qaba qooda Oromummaa biyyi kun biyya guddaadha. Ani amma Oromiyaatu kana akka naannootti fudhatu namatu naannoo hidha malee yookaan seerattiin bulmaata biyyattiin qabduratti naannoo hidhamee kaa'ame malee anaaf Oromiyaan biyya. Kanaaf halkanii guyyaa yoo ilaalte miidiyaa adda addaati irratti biyyi kun akka diigamuu namni nama uummanni jiru nama hedduutu kan diinni hedduutu yookaan murni hedduutu akka Oromiyaan kun bittinnooftu barbaada. Ifatti ba'anii namootii maqaa sii kaasuu hin danda'a. Wanti si dinqu Oromiyaa diiguu qofaa muti Oromiyaa diiguu irratti walii galaniiru. San fixaniiru akka isaanitti. Garuu